Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amanna. Ameen. Kabajamootaa fi jaalatamoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan Waaqayyo isinin kan jaalatu qophii kana mana keessan teessanii biyya keenya Itoophiyaa biyya keenya ala kutaa biyyoota garaagaraa teessanii hordofaa kan jirtan akkam jirtu akkam yoo nageessanii akkamiin turtanii Waaqa keenyaaf galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Baga geessan guyyaa har'aatiin baga wajjumaan ugee barnoota keenya kutaa 81ffaa baa jalatti immoo qulqullummaan maalidha? Qiddisinaa ምንድነው kan jedhu torbee lammaffaa sooma keenya gooftaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoos barnoota keenya kutaa baa jalatti kutaa 81ffaa baa jalatti immoo waliitiin ilaalla jechaadha. Egaa waa'ee qulqullummaa gaafa ka'u torbee darbe keessatti barnoota keenya kutaa 80ffaa keessatti kutaa 80ffaa A jalatti waa'ee qulqullummaa Waaqayyoo fi warra Waaqayyoo isaan waame qulqulluu ta'uu akka qabanii fi iddoowwan qulqullaa'oo garaagaraa abbooliin qulqullaa'oon akka isaan jiran waliitiin ilaalleerra. Har'a immoo qulqullummaan maalidha? Qiddisinaa jechuun maal jechuudha? Egaa qulqulluu jedhamee kan galateeffamu hunda dursa qulqulluu jedhamee kan galateeffamu burqaa qulqullummaa kan ta'e Waaqayyoodha. Waan hundumaaf iddoowwaniif abbooliitiif qulqulloota jedhamee akka isaan waamaman abbaa qulqulluu yookiin immoo abbaa hundaa kan ta'e burqaa hundaa kan ta'e gooftaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoos burqaa qulqullummaa fi burqaa waan hundumaa isa irraa wanti hundumtuu kan argamu ta'uusaa Waaqayyo qulqullummaatiin kan eebbifame uumamoota hundumaaf immoo kan arjoome isa ta'uusaa qulqullummaan uumamoota hundumaaf kan kenname qulqullummaa kan hin qabne immoo Waaqayyootiin kan qulqullaa'e Waaqayyo malee qulqullaa'uun akka hin dandeenye kabajni qulqullummaa isa qofaarraa kan argamuu fi isa bira kan jiraatu qulqullummaan amala isaa kan ta'e qulqulloota immoo kan eebbisu kan qulqulleessu Waaqayyo qulqulluudhaa jedha. ቅዱሳንን የሚቀድስ በባህሪው እሱ ቅዱስ የሆነው አምላክ የባህሪ የጸጋ ሳይሆን የባህሪው ቅድስና ያለው ለሁሉም ደግሞ ቅድስናን ለቅዱሳን የሚሰጥ የቅዱሳን አምላክ የቅዱሳን አባት ተብሎ ይጠራል ይላል። አመለሳቲን ቁልቁሉ ተኤ አባ ቁልቁሉ አባ ነጋ አባ ጃንላ ሁንዱማፍ ቁልቁሉማ ከን ከኑፊ ዋቀ ቁልቁሉ ተኡሳ ቁልቁሎታንስ ከን ገለቴፈመ ተኡሳ ኒ በረነ ጀቻ ፋሩ ይረት ፋሩ ummata saba Israa'el irratti akkas jedha. Yaa Waaqayyo maaloo ati waaqolii gidduudha akka kee kan jiru eenyudha? Galataatiin kan sodaatame dinqiis kan raawwattu qulqullummaan kan kabajame akka kee kan jiru eenyudha jedhamee barreeffameera. Waaqa waaqotaa gooftaa gooftotaa mootii moototaa jechuudhaan faaruu Israa'el irratti barraa'ee jira. Afaan Amaariffaatiin በእስራኤል መዝሙር መጽሐፍ አቤቱ በአማልክት መካከል እንዳንተ ያለው ማን ነው? በምስጋና የተፈራ ድንቅን የምታደርግ በቅድስና የከበረ እንዳንተ ያለው ማን ነው ተብሎ እንደተጻፈ አምላክ አማልክት እግዚአብሔር ጌታ በቅድስና የከበረ ነው፣ ምስጋናም ቅዱስ እንደሆነ ያየንና የሰማ ነው። ኢሳይያስም ቅዱስ ብሎ ጠርቶታል። እጋ jecha kana gaafa ilaallu dinqii kan raawwatu qulqullummaan kan kabajamte akka kee kan jiru eenyudha jedhamee akkuma barreeffame waaqolii gidduudha kan akka kee humna humnootaa waaqa waaqotaa gooftaa gooftootaa mootii moototaa jechuudhaan qulqullichi Isaayyaas qulqullu jedhee Waaqayyoon raajii isaa boqonnaa 6 tokko hanga 10 irratti gaafa ilaallu qulqulluu jechuudhaan waa'ee qulqullummaa Waaqayyo ol kaasee sagalee isaa dhageessisee waa'ee Waaqayyo qulqullichi Isaayyaas dubbateera. Isaayyaas boqonnaa 40 lakkoofsa 25 irrattis waa'ee qulqullummaa Waaqayyo qulqulluu jedhee yeroo sadi deddeebisee qulqulluu abbaa qulqulluu ilmaa qulqulluu hafuura qulqulluu yeroo sadi jechuun isaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluu waaqa tokko ta'uusaa
qulqullichi Isaayyaas kaa'eera. Qulqullichi Yohaannis ati qofaa kee qulqulluudha jedhee ergamoonni samii irratti garbicha kee Musee faaruu isaa irratti akka galateeffatan barreesseera. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 4 irratti ቅዱስ ዮሐንስ አንተ ብቻ ቅዱስ ነህ ብለው መላእክትን በሰማይ በባራ በሙሴ በመዝሙር እንደማመሰገኑ ጽፏል። ቁልቁልቻ ሙሴን አኩመ ገለቴፈተነ ቁልቁሉ ዮሐንስ አቲ ቆፋ ቁልቁሉና እየን የክ በዲን በሌሳን ጡራይን ኢሰብረ ከን እንጅሬ ነምን ቁልቁሉ ተው ደንዳ ጡራስ ተው ደንዳ ገሩ ሐረ ጡራይ ቦርከን ኑርፍ አርፎብነ ሐረ ቁልቁላዬ ቦርከን እንጥሮብነ እኒ ገሩ በረበራ ቁልቁሉ ከንተ ኤርገሞን ኢሳ ሰሚረት ሳድግ ደሚ አፍሩ ከን ሰገለቴፈተን ኦቁበ ገለተ ከን ኢሳፍ ገልጨን ዋይ ቁልቁሉማ ዋቀዮ ከነ ኢሳይያስ አኩ በዱበት እስራኤሎኒ ፋሩሳን ይረት አኩ መሳን ፋርፈተን ዋይ ቁልቁሉማ ዋቀዮ ዋደኑ ጀቀኒሩ እጋ ቁልቁሉማን ዋቀዮ አፋን ኬኛት እንዱበታ በሰዱሙት ስለ እግዚአብሔር ቅድስና በእኛ አንደበት ተነግሮ የሚያልቅ የሚያበቃ አይደለም። ቁልቁሉማን ዋቀዮ ጀቸ ኬኛ እንዱበታ በሰዱሙት ዋንተ ኤቲፍ ከናፊጋ ዋቀዮ ሰሚ ዋቀዮን ቁልቁሉ አከተ ሃናንስ አከና ጀቴት አከ ዋቀዮ ቁልቁሉን እንጅሩ እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ የለም ብላ ነብይት ሃና እንደተናገረች ከነከ ዋቀዮ ቁልቁሉ እንጅሩ ከነሞታ ከንከና የሰዎች የጸጋ ቅድስና ሊሆን ይችላል። ከንሳኒፍ ከነሜታ ኡደንዳ ከዋቀዮ ከነ መላዋን ተይ ኤኙሌ ከኑፊ ኤኙሌ ራፍለቹ ኤኙሌ ተደበሉ ኤኙሌ ራሄረቹ ከንደ ማንንም የማይጨምርለት ማንንም የማይቀማ ማንንም የማይቀበለው የዘላለም ቅዱስ የዘላለም አባት ዋቀ በረበራ ዋቀ ቁልቁሉ ተውሳ በእናቲ ነስራቲ ላሉን ከነከ ዋቀዮ ቁልቁሉን እንጅሩ ጀቴቱ ራጀቲን ሃናን ዱበቴት ሲን አለት ቁልቁሉን እንጅሩ ካንቴ በቀር ቅዱስ የለ ካንቴ በቀር እንዳንተ ቅዱስ ካንቴ በቀር ቅዱስ የለምና ብላ ነው የዘመረችው። በመጽሐፈ ሳሙኤል የመጀመሪያው ምዕራፍ 2:3 ላይ ከነከ ዋቀዮ ቁልቁሉኒ ከነከኬ ቁልቁሉ ከንተኤ hinjiru jechuudhaan ሃናን መጽሐፈ ሳሙኤል ኢሳ ዱራ ቦቆና ለማ hanga saditti kaastee jirti. uumaan ofii isaayyuu mataa isaatiin akkana jedhee ibseera. ani qulqulluudha ዋንተን ta'eef isin immoo qulqulloota ta'a. እኔ ቅዱስ ነኝና እናንተ ደግሞ በኑሯችሁ በአካሄዳችሁ በአረማመዳችሁ በአበላላችሁ ቅዱሳን ሆኑ። አኒ አመለኮቲን ቁልቁሉ ወንተን ta'eef isinis qulqulloota ta'a jedha. ቅዱስ እንደሆንኩኝ እናንተም ቅዱሳን ሁኑ ምሉአን ሁኑ ቁልቁሎታ ta'a guutuuta ta'a jechuudha. waaqayyoon dubbata. seera keessa deebii boqonnaa 19 irrattis tokkoffaa Phexros 1:16 irrattis ani qulqulluudha isiniin kan waame qulqulluudha isinis qulqulloota ta'a jechuudha. waa'ee qulqullummaa waaqayyoo gooftaan keenya uumaan keenya nu barsiisa. galanni ulfinni isaaf haa ta'u maatiiwwan waaqayyo. egaa maatiiwwan waaqayyoo nutoo maal fakkaanna bara kana keessa akkamitti deddeebi'aa jirra. waaqayyo qulqulluu ta'e kana simannee isa faana deemuudhaaf amantaatiin cimnee dhaabachuudhaaf hojii qulqullummaa hojjechuudhaaf hojii gaarii hojjechuudhaaf hojii si'aayina qabu hojjechuudhaaf maaltu nurraati eegama maal guunnee argamuu qaba maaltu nutti hir'ata. waaqayyoon galateeffachuun waa'ee qulqullummaa waaqayyoo himuun dubbachuun bu'aa inni qabu maalidha? maarree guyyaa Hoosaa'inaa sana daa'imman akka faarfatan
akka hin faarfanne faaruu galata akka isaan dhaban yoo himamuyyuu isaan kun daa'imman kun yoo na galateeffachuu baatan gaarri Biitaaniyaa dhagaan Biitaaniyaa ka'ee na galateeffata. Sa'aatii 24 kan hin dadhabne kan hin duune kan bara baraan isa galateeffatan ergamoonni isaa sa'aatii 24 waa'ee qulqullummaa Waaqayyoo isaa ni dubbatu ni barsiisu. Nuti galateeffannes qulqullummaa Waaqayyoo irratti wanti dabalus wanti hir'isus hin jiru. Amalaanis qulqulluudha. Ergamoonni isaa raayyaawwan 99 ta'an qulqulluu jedhaniit sa'a 24 isa galateeffatu. Guyyaa kana gaa gooftaan keenya waa'ee qulqullummaa guyyaa itti barsiise. Qulqullummaa bakkaas kan namootaas waa'ee qulqullummaa Waaqayyoos Waaqayyoon duuka bu'uudhaaf qulqulluu ta'uun barbaachisa. Yakka irraa fagaachuun barbaachisa. Badii irraa fagaachuun barbaachisa. Cubbuu irraa fagaachuun barbaachisa. Gochaa gaarii hin taane irraa fagaachuun barbaachisaadha. Hamii irraa, ejja irraa, sagaagala irraati, yaada biyya lafaa irraa fagaachuun barbaachisaadha. Qulqulluu ta'uudhaaf. Qulqullummaan callisee dhuma kan kennamu otoo hin ta'in hojiidhaan kan argamu. Amantaadhaan kan ragaa bahamu. Amantaa ofii eeguudhaan hojii gaarii hojjechuudhaan kan argamu malee callisee dhuma kan kennamu kennaa miti. Waaqayyo irraa qulqullummaan nu kenname garuu fedha keenyaan yaada keenyaan qulqullummaa nu kenname balleessuu fi ofirraa akka nuti hin mulqineef kabaja Addaamiif Hewaan hundi keenya ni beeka. Gatii amma akka nu kaffalchiisee fi gatii amma akka itti kaffalan hundi keenya beeka. Kabajaaf qulqullummaa nu kenname qabannee amantaa keenyaan deddeebi'uun soomuu sagaduun hunduma keenya nu barbaachisa jecha. Hunduma keenyaaf gaariidha jecha. Kanaaf qulqullummaan hojiidhaan amantiidhaan waan gaarii hojjechuudhaan abboolii qulqulloota duukaa bu'uudhaan deemsa isaan deeman deemuudhaan amantaadhaan hojiidhaan isaan fakkaachuudhaan qulqullummaan ni argama jecha. Kanaaf egaa Waaqayyo qulqulluu ta'e duukaa bu'aa hordofaa hojii qulqullummaa hin hojjennu taana adeemsi keenya gaarii akka hin taane beekuun barbaachisaadha. Barnoota keenya itti aanu kutaa 82ffaa caa jalatti immoo Waaqayyo qulqullummaan Waaqayyo afaan ergamootaatiin qulqullummaa Waaqayyo afaan ergamootaatiin isa jedhu barnoota keenya kutaa 82ffaa caa jalatti ilaalla. Kan nu barsiise, kan nu gorse, kan nutti dubbate faa qabboolii keenyaaf galanni haa ta'u. Miidiyaa kana guddisaa, sabiskiraayibii godha, waliif dabarsaa, barnoota kana dhaggeeffadha. Yaadaa fi yaada qabdaniif gaaffii qabdan immoo karaa miidiyaa kana galtanii gaafachuu dandeessu. Waaqayyo sin duukaa haa ta'u. Hunduma keenya karaa qulqullummaa irra deemnee amantaan cimna.